Yeroo ammaatti maatii 181 qabamu. Godoo tokko keessa jiraachaa kan jirani. Hundumtuu miseensa maatii tokkooti. Mana barumsaa dhuunfaa isaanii qabu. Bakka sirna amantaa isaaniitti raawwatanis ni jira. Wanti isaan fayyadamanii fi baasan baay'ee guddaadha. Irbaata halkanii tokko qofaa fi hanqaaquu yookiin buuphaa 480 ol ni affeelu. Abbaan warraa kun haadha manaa 38 akkasumas ijoollee fi ijoollee isaa 100 ol qaba. Nagaa fi kabaja guddaa kan isiniif hawwinu hordoftotaa fi maatii chaanaalii keenya waan qindeeffannee irraatiin yeroo ammaatti waa'ee maatii addunyaa ajaa'ibsiisaa jiru isiniif dhiyeessinaatii nu waliin tura. በመላው ዓለም ያሉ ማህበረሰቦች እያንዳንዳቸው ከሌላው የተለየ barmaatilee akkasumas amantaa kaan irraa adda ta'e kan mataa isaanii qabachuun guddisanii dhalootaa dhalootatti daddabarsuun har'a geessisaniiru. Sadarkaan guddina hawaasaa aadaa irra gahe immoo adeemsa keessa suutaan hawaasichaa amalaan sirreessuun baay'een isaanii kan fudhatanii fi hojiirra kan oolchan seerawwan barreeffamanis ta'e hin barreeffamin hojiirra wata oolan ni argina. Kanaanis sadarkaan qajeelchaa qaamolee maatii daangaas ta'e maatiiwwan gidduutti walitti dhufeenyii fi jaalalli uumamus akkuma garaagarummaa isaatti adda addadha. Guddataniiru kan jedhaman biyyoota Awurooppaatti kutaan jireenya hawaasaa amala jireenyaa dhuunfaa kophummaan guutameen jiraachuu yoo ta'u, moggaasa maqaa maatii jedhu keessatti kan hammataman ijoollee fi maatii isaaniiti. Kanas darbee maatii ijoollee isaaniitiif itti gaafatamummaan qaba jedhanii kan yaadan ijoolleen isaanii hanga waggaa 18 guutuu qofaattidha. Faallaa kanaatiin immoo iddi maatii isaanii hanga 7tti kan diriiruu fi qaamni maatii tokkoo maatii biraatii fi akka ijoollee isaatti yookiin akka ijoollee dhalcheetti akka abbaa fi haadhaa isaatti quuqamee kan yaadanii fi kutaaleen hawaasaa ni jiru. Hawaasni tokko aadaawwan tursiisuu fi guddisuu ana fayyada jedhee kan itti deemu waan ta'eef kun sirriidha. Inni sun immoo sirrii miti dogoggoradha jedhee murteessuun inumaayyuu dogoggoradha. Har'aaf qabannee kan dhiyaanne maatii miseensa hedduu qabudha waan ta'eef maatii kana waliin wal baraame. Maatiin kun maatii Zaayuunii kan jedhamuu fi naannoo sanatti kan beekamuu fi kan kabajamudha. Maatiin kun biyya Hindii naannoo baadiyyaa biyyattiitti fagaatetti kan argamu yoo ta'u, garaagarummaa hedduu kan qabanii fi tokkummaa ajaa'ibsiisaa uumanii miseensa maatii jiraachaa jirudha. Maatiin Zaayuunii haalaa fi bifa kamiinuu bal'ina kan qabudha. Maatiin kun miseensa 192 kan qabu yoo ta'u, kunis abbaa warraa obbo Zaayuunii fi haadha warraa 38 akkasumas ijoollee 94 fi ijoollee isaanii 33 kan haammatedha. Kunneen keessaa immoo cidhaan ijoolleen dubartootaa addaan kan ba'an ni jiru. Gabaastuun Awustiraaliyaa tokko gara mana jireenyaa maatii kanaa deemtee ragaa qabatamaa argachuu barbaadde yoo ta'u, haadha warraawwan Zaayuunii wayitaa dubbiftetti hundumti isaanii Zaayuunii akka jaallatanii fi gaa'ilaan isaa waliin jiraachaa waan jiranii fi kabajni akka isaanitti dhaga'amu ibsiteetti. Akka ibsa isaanitti taanaan magaalaa xiqqoo sana keessatti akka mootitti kan ilaalamu Zaayuuniitti heerumuu fi dubartiin barbaadu tokko hin jirtu. Kanaaf fakkaata obbo Zaayuuniin addunyaarraa baay'ina miseensa maatii abbaa warraa dorgomaa hin qabne kan ta'e. Maatiin kun wantoota jireenyaaf barbaachisan hunda haala qubsaa ta'een dhiyeessuu fi tokkoon miseensaa itti gaafatamummaa fi gahee hojii raawwatu qaba. Maatiin kun akkuma hawaasa tokkotti mana barumsaa mataasaa kan ijaarrate yoo ta'u, manni barumsaa kun hojii baruu fi barsiisuu dabalataan ijoolleen naamusaawwan adda addaa kan itti baratanii fi leenji'anidha. Fakkeenyaaf gabaastuun kun gara bakka kanaatti wayitaa geessutti ijoolleen isaanii guyyaa dhalootaa abbaa isaanii waggaa 70ffaa kabajuu fi sirna hiriira raayyaatiin fi tarkaanfii qindaa'een sosocho'aa leenji'aa fi shaakalaa turani. Akkaataa harka itti diriirsan, akkaataa itti tarkaanfatanii fi qophaa'ummaa isaanii kan argee fi kun immoo raayyaa sirriitti hundaa'edha jechuun isaa kan hafu miti. Ijoolleen kunniin leenjii fi shaakala isaanii akkuma xumuraniin yeroon daree mana barumsaatti argamuu fi gara mana barumsaatti wayita ariitiin deemanis ni mul'ata. Mana barumsaa barfatanii dhufuun kan adabsiisudha. Afaan Ingiliffaa kan barsiisu mucaan Zaayuunii Naamaa kan jedhamu yoo ta'u, barattoonni isaa immoo ijoollota obboleessaa yookiin obboleettii jechuudha. Naamaan miseensa maatii guddaa kanaa ta'uu isaatiin maal akka itti dhagahamu gaafatamee gammadoo ta'uu isaa deebiseera. Maatii kanaaf mucaa 25ffaa fi haati isaa immoo haadha warraa lammaffaa taatus haalli isaa haamilee addaa kan itti uume hin fakkaatu. Naamaan afaan Ingiliffaa rakkoo tokko malee sirriitti kan barsiisu ta'us barnoonni herrega garuu hagas itti hin tolu yookiin hin jaallatu.
obboleessaa fi obboleettii meeqa qabdaa jedhamee wayita gaafatamus hunda isaanii ida'ee himuu hin dandeenye ture. Dhugaa dubbachuuf akkas jedhee beekuu fi nama rakkisa. Lakkoofsa sirrii isaa hin beeku. Mirkaneeffachuuf bataskanatti wayita walitti qabaman lakkaa'uun yookiin immoo lakkoofsaa fi galmee kompiitaraa keenya irratti argamu ilaaluu barbaachisaa jechuun deebise. Miseensa maatii kana galmee irratti kan hordofuu fi to'atu immoo mucaa Zayinii keessaa 20ffaa kan ta'e Zaaboyaadha. Zaaboyaan tokkoon miseensa maatii kanaa tartiibaan galmeessuun itti gaafatamummaa isaa sirriitti ba'uu qaba. Akkuma mucaan haaraalatiin galmee kana balee ni galmeessa. Zaaboyaan kompiitara osoo hin fayyadamin maqaa miseensa maatii kanaa yaadachuu kan hin dandeenye yoo ta'e wayita gaafatamu jecha gabaabaa fi ifaatiin akkamitti hin danda'u sirriitti kan danda'a malee jechuun ture kan deebise. Magaalaa xiqqoo maatiin Zayinii itti argamtutti ga'uu fi buufata xiyyaaraa dhihoo jedhamerraa guyyaa tokko guutuu deemuutu dirqama ta'a. Bakki kun kutaalee Hindii gaarreewwan hedduu qaban keessaa tokko yoo ta'u, naannoon kun duristoota gosaatiin kan hoogganamuu fi seerawwanii fi labsiiwwan mootummaa federaalaa caalaa jiraattonni hawaasaa kanaa hooggantoota gosa isaanii dhaga'uu hordofu. Bakki jireenyaa Zayinii biyyoota Hindii fi Barmaa gidduutti kan argamu ta'uu isaatiin jiraattonni kunniin aadaawwan bakka lamaanii irraayyuu fudhataniiru. Naannoon kun nama kanaan dura achitti argamnee hin beeknee fi nama keessummaatee fi kan sodaachisuu fi balaa guddaa fidaa jedhee akka yaadu taasisus manni jireenyaa Zayinii garuu mana masaraa bareedee fi guddatee hojjetamedha. Manni jireenyaa Zayinii bal'aan kun bocawwan leencaa fi kanneen birootiin kan faayame yoo ta'u, gara mana kanaatti nama dhufeefis qabeenya isaarra akka jiran kan itti beekanii fi hubatanidha. Saavich Chaaldar kan jedhamtuu fi kutaa Hindii kaabaatti dhalattee kan guddatte ogeettiin saayinsii hawaasaa waa'ee Zayinii fi maatii isaa irratti qorannoo taasiste turte. Waa'ee maatii Zayinii maal yaaddaa jedhamtee wayita gaafatamtetti kan dubbatte Chaaldar shakkii tokko malee mee keessa deemiitii ilaalii jechuun afaan ajaa'ibaatiin dubbatte. Waa'ee baay'ina haadha warraa Zayiniis wayita gaafatamtus inni ija walqixaatiin isaan ilaalaa jettee dubbatte. Siidaawwanii fi mallattoowwan ilaaltu hundi kunneen hoogganamummaa fi taayitaa Zayinii kan agarsiisudha. Inni haadha manaa hunda kana wayita fuudhu ajaja waaqaa akka eeguutti ilaalama. Sababiin isaas haadha manaa isaa godhee wayita fuudhu isaan jaalalaa fi kabaja walqixaatiin kan madaalu waan ta'eef isaaf akka ajaja waaqaatti kabajuudha. Kanaafuu hunduma isaanii ija qixaatiin ilaalaa jette. Akka seera Hindiitti haadha manaa tokko ol fuudhuun kan eeyyamame ta'uu baatus naannoowwan kutaa biyyattii akkasitti garuu wanta baramee fi rakkoo kan hin qabaannedha. Zayiniin amantaa ofiisaa fi abbaa amantichaasidha. Zayiniin naannoo sanattis ta'ee naannoo biraatti nama kabajamaa guddaa kennamuuf ta'uusaa kan hubatte gabaastuun kun haasofsiisuuf carraa wayita argattetti akkaataan ishee itti keessummeesse kabajaan kan guutame dubbisuufis nama kan sodaachisu osoo hin taane jaalalaan kan nama hawwatu akka ture ibsiteetti. Zayiniin dhimma haadha warraa isaa baay'ee kunneenii seeqqataa wayita gaafattu dubartoota baay'ee akkasii jaallachuun nama hin dadhabsiisuu jetteeni. Yeroo sanattis Zayiniin ija jabaaltuu ta'uu isheetti ajaa'ibee gaaffii akkasii yeroo jalqabaatiif dubartii ana gaafatte jedheeniin ture. Baay'een isaanii ana dubbisuu fi ni sodaatu jedhee gaaffii ishee osoo hin deebisin hafeera. Isheenis akkaataa dubbii ishee geeddartee haadha manaa baay'ee waan qabduu fi miiltowwan dhiiraa kee sitti naafu moo akka maraatuutti si ilaalu jettee gaaffii gaafatteef garuu eenyumtuu akkas naan jedhee hin beekuti gammadoodhaa jedhee deebise. Tokkoon isaaniiyyuu waa'ee koo fi haadha manaa koo ilaalchisuun yaada sirrii hin taane kaasanii hin beekani. Dhiirri tokko haadha manaa tokko fuudhee wayitaa jiraatu wallabdeenii fi walitti bu'iinsi hin dhabamu. Ani haadha manaa hedduu qabaadhus hundumti keenya gammachuun jiraanna. Waggoottan hedduu boodas haadha manaa kunneen fuudhee jiraachaa akka hin jiru gammachuudhaanii jechuun deebiseefi. Maatiin Zayinii akka hawaasa bal'aa tokkootti fudhatama. Miseensa maatii hunda kanaa fi nyaata bisheessee dhiyeessuun immoo gahee dubartootaati. Waa'ee baasii nyaata isaanii beekuu barbaaddee mana masaraa kanatti haadha manaa Zayinii irbaata qopheessu tokkotti siqtee nyaata hanqaaquu yookiin buuphaa hojjetamaa jirutti ilaalaa maatii kana soorachiisuu fi buuphaa meeqatu gahaa jettee gaaffii gaafattee fi irbaata tokkoo fi buuphaa yookiin hanqaaquu 480tu barbaachisaa deebii jedhu waan argattee fi baay'ee ajaa'ibsiifatte. Gabaastuun kun moora masaraa sanatti dirree bal'aatti argamutti gad baatee koonsartii qophaa'aa jirus ilaalte. Yeroo sana naannichatti urjii muuziqaa pooppii kan turte argattees dubbiftee turte. Urjiin muuziqaa pooppii kun teetii kan jedhamtuu fi maatii kana keessa dhalachuu baattus
miseensa maatii hundaan akka ijoollee manichaa tokkootti yookiin firaatti kan ilaalamtudha. Dubartoonni miseensa maatichaa hojiin kan itti baay'atu ta'us koonsartii Teeteen sirbitu irratti argamanii ture. Miseensonni maatichaa akkaataan Teetee itti dhiyeessan irratti shakkii wayii kan itti uume gabaastuun kun gara Teeteetti dhiyaattee tarii haalli kun ati kan itti aantu ta'uu kee agarsiisaa jettee gaaffii dhiyeessiteef leeyyoodhaan kolfaa akkas miti. Isaan akkuma mucaa isaaniitti ana ilaalu jettee deebisuun isheenis naasisteetti. Maatiin Zeenuun akkuma humna industirii tokkootti fudhatamuu kan danda'udha. Guutuun miseensa maatii kanaa hojjettoota korommii fi cimaadha. Daandii cirrachaa hojjechuus ta'ee bakka biqiltuu kunuunsuu irratti guyyaa guutuu hirmaatanii kan argaman yoo ta'u, indastiriin guddaan maatii kanaa garuu hojii mukaati. Mukawwan falaxuun yookiin baqaqsuun ijaarsaaf ni dhiyeessu. Akkasumas gara naannoo biraatti geeffamanii gurgurtaaf kan oolan oomisha mukaa dhiyeessuun hojii muummee isaaniiti. Tokkummaa fi tattaaffiin isaanii kan nama hawwatuu fi hinaafsiisudha. Gabaastuun kun gara Zeenuunitti dhiyaattee gaaffii gaafachuu duraan jalqabdee haala addaatiin itti fufte. Obbo Zeenuun haadha warraa kee keessaa sitti kan aartee yookiin dallantee jirti? Hanga har'aatti si waliin addaan kan baate yookiin si dhiiftee deemte jirti jettee gaaffii gaafattee fi deebii kallattii deebiseeraaf. Dhugaadha, haadha manaa koo lama du'aan addaan baaneerra. Kanaan alatti maatii diiguuf kan barbaadde yookiin fedhii agarsiistee hin jirtu. Haa ta'u malee dubarri tokko ana dhiiftee deemteetti. Garuu ana jibbitee yookiin deemuu barbaadde osoo hin taane maatiin ishee nama haadha manaa hedduu qabutti erguun maraachuudha jedhanii dhiibbaa waan ishee irratti uumanidha. Wayita ishee fudhatanis dirqisiisanii ture. Gabaastuun kun haadha manaa Zeenuun keessaa ishee jalqabaa kan taate dubbiftee turte. Zeenuunitti wayita heerumtu haadha manaa isaanii hedduu keessaa tokko ni taata jettee yaaddee turte. Jettee wayita gaafattu eeyyee nan beeka. Jalqabuma irraa kaasee haadha manaa baay'ee akka fuudhu nan beekaa ture. Haa ta'u malee dhimmichi ana yaaddisee hin beeku. Isa waliin kan jiraadhu waanan jaaladhuufidha. Inni kan biraa waan fuudheef immoo jaalalli koo hin badu jechuun ture kan deebifte. Haati manaa arfaffaanis wayita gaafatamtu deebii wal fakkaataadha kan deebifteef. Dubartoonni kunneen ijoolleen isaanii haala cidhaa yookiin maatii wal fakkaataa kana keessaa osoo jirii maal akka itti dhaga'amu gaafatamanii itti yaadanii waan hin beeknee fi deebisuu fi akka rakkatan garuu immoo akka Zeenuunitti waaqaan namni eebbifamaa ni argama jedhanii waan hin yaadneef eeyyamuun duratti garuu irra deddeebiin dhimmicha xiinxaluu akka qaban dubbataniiru. Dubartoota kunneen gidduutti hinaaffaan jiraachuu fi dhiisuusaa kan gaafatame Zeenuuniin dubartoota kunneen gidduutti hinaaffaan tokkoyyuu gonkumaa hin jiru. Waliif yaadu jedheera. Dubartiin kamiyyuu ana waliin ciisuu barbaaddu mirga isheeti. Anis immoo dirqama itti gaafatamummaa koo bahuun qaba. Ana bira haala kamiinuu waliin taane yookiin darabeen dhufuun kabajamedha. Umurii haadha manaa isaanii ilaalchisee immoo waggaa 32 hanga 70 jedheera. Kabajamtoota maatii chaanaalii keenyaa osoo dhiyaate yookiin beeknee kan jettan yoo hin qabdan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabskraayibii fi sheer gochuun chaanaalii kanas namoota biroo bira akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabskraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isinii hawwine.